Arragenyan sene kuno arragenye mana gofta gune dadagagne amayu ganada dagagna mata dina kenya ragana buragna amayu ganada dagagna mata dina kenya ragana buragna. Nageenyi Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Baga jiraattani. Jiraachuu waan salphaa miti. Warri nagaa qabutu jiraatee guyyaa kaleessaa irraa guyyaa har'aatti darba. Yeroo baay'ee waan hin jedhus kanuma. Yeroo baay'ee wanta sammuu koo keessatti biyya ormaan nan jirullee of amansiisaa tures kanuma. Maali jennaan sannaa namni ayyaana waggaatiif raafamee carqii geeddaruu, nyaata hinataan bisheessuu, uffata wal fakkaataa uffachuuf sammuun namaa garagalu. Ani immoo maali yaada Kiristoos guyyaa kaleessaati guyyaa har'aa waan naa kenniteef maqaan kee haa kabajamuun jedha. Dhugaa Waaqayyoo isinitti hima soba miti kun. Innuma biyya ormaa jiru iyyuu kaasee jechuudha. Guyyaa kaleessaarra guyyaa har'aatti darbuun waan salphaa hin se'inaa. Wanti nu balleessuuf ka'u qilleensa kana keessa firuma keenyarraa illee nutti ergamee waan baay'eetu jira ture. Bakka akka waan bakka nuti jiraannu yookaan immoo uffannaa nu uffannu sana akka waan uffatu yookaan akka waan uffataniitti lubbuma keenya miidhuudhaaf firuma keenya keessaan illee goree obboleessuma keenya keessa horma keessaan illee ta'ee kan hojjeessu barbaadu waa baay'ee jira. Indi de Yesuus garuu guyyaa fedha isaa malee rabbiin keessan hamaatti dabarsee isin hin kennu. Gaafa guyyaa fedha isaa feen isaa ga'e immoo maal godhaa wanti barbaade yoo dhufe iyyuu afuun dhoowwuun hin danda'amu. Wanti hambisu hin jiru jechuudha. Akkana isiniin jechaa warreen mana keenyaaf haddisii taatan subscribe godhaa. Soorsaa yuutuubii jedhama. Yuutuubiin kan koo wanta hojjedhu warreen haaraa dhuftan yoo jiraataniifani qodaa yoo ijoolleen hajajatanii warra isaaniitiin nan gahaa fi mana abbaa manaa isaaniitiin nan gahaa fi akkasumallee lafa seera qabeessaa binnee fi mana irratti ijaaruu fi hin dandeenya jechuudha. An akkan amma na argitanii miti xinnoo ishee hojjechaan ture warreen haaraa dhufaniif hin jechaa jira. Warreen jirtan immoo warreen na jaallattan Waaqayyo sinaa eebbisu. Ani koomentii keessan akka nama dhadhaa dibateetti na qabbaneesse. Ammallee dhadhaa dibadhee feesbuukitti agarsiisa jedheen tarii nama tokko hin jibbitu laatadheen dhiise. Baay'ee na jaallattu dhugaa Waaqayyo akkasin baay'ee na jaallattan bareera. Dhaqi fudhadhu maankaa keessattu. Dhaqi fidi maankaa immoo dhaqi fidi. Dhaqi fidi. Maankaa moonilleen isaasaa jammaree barkuna. Dhaqi maankaa kee fidadhu. Dhaqi fidi kaa maankaa achi. Akkasii isiniin jedha. Jaalala keessan koomentii keessan irratti an argee warreen maatii naa ta'aa jechaa jirtan warri yuutuubii haaraa banatanii maatii ta'aa fi rakkoo hin qabu waliif jiraadha. Dhugaa Waaqayyoo isinitti hima. Ani waan baay'ee argeen deebi'e waan ta'eedhaa fi Waaqayyo boolla du'aa keessaa dhuguma sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu iyyuu boolla du'aa keessaa na deebise. Anaaf du'a gidduutti daangaan naaf ijaaree faarfataan guutuu. Dhuguma Waaqayyo afaan boollaa keessaa na deebise malee utuu akka namaatiifis nama yeroo isin hin jedhu warra xonqaayii warra toshattuutiifis utuu akka yaada diinaatiifis guyyattii har'a kan argadhuun ture ani. Har'a ga'uun koo sababa Kiristoosiidha. Sababa haati koo ji'a 3 na wajjin imimmaan ishee cuuffattee boosses miti. Sababa firri koo na yaala dhufee na gaafateefis miti. Sababa biddeen maal natti baatanii na gaafataniifis miti. Dhiisi gurbaa. Nagaa jirtu fayyaa keessanii jedhi hin boohin kan namni sitti golfa. Kanaafuu Yesuusiif galanni haa ta'u Waaqayyo na jiraachisee mucaan koos haadha malee hin guddanne haati koos immoo ilmoon koo magaalaatti duutee na jalaa hafte jettee karaa laalaa namne haati koo haadha taate abbaa taate obboleessa gaarii taate natti cabdee ani maal akka ta'e hin beeku na guddifte baay'ee nama rarti umurii ishee sanatti too yerumtee raatte inni abbaan keenya du'e irra xiqqaate waggaa 20 ta'a jette isheen waan ta'eef umurii aannaati kaan nan dhalatte nama ji'a 3 jedhani nagaa isheen as keessatti ilaalu waan fakkaataa jirtu mbooyi as keessatti ilaalu moonulee wajjin bareedu moona haay jedhiga kanaafuu baay'ee nama rarti sababa ishiin kana hundumaa naa gootee miti fayyuun koo Yesuus Kiristoos gara koo ta'e mucattii tokko alarraa naa ergee ishii keessaan qoricha naa ta'e fayyee jechuudha. Ayo nama alta di jarang ko atis warabi kuno elatis warabado warabi akan makala la ela agak mikanya dap dan akan itu mikanya jadi itu mikanya of the nasi waru jatuh mana makan
Kanaafuu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jiraanneerra Yesuus ana sooshee isin wajjin akka walitti baanu godhee jira. Warreen qodaa nagaafachaa jirtan lafallee nagaafachaa jirtan lafti kaartaa qabu eessatti lafti kaartaa qabu birrii meeqa akka minaamin jettanii deebitanii Oromiyaa keessa gara kam jirta warri jettanii deebitanii warreen Finfinnee keessa jirta Finfinneetti deebitee mana keetti jettan deebi'een jira. Ji'a guuteera amma iddiin deebi'iin koo qidaamee dheengaddaadha. Deebi'ee tan jira waaqayyo diina koo gad deebiseeti lubbuu koo jiraachiseera. Anamma Yesuus Kiristoos irraa waan biraa hin barbaadaan jiru uumaa koo irraa. Inni duraan dursa mootummaa waaqayyo yaada inni isin barbaada yookiin inni lafarraa isiniif dabalamaa jedhe. Dhibba keessaa dhibba lubbuu koo bichaa fi Yesuus wabii ta'uusaa bichaa waaqayyo na oolchu eshi isin bana. Uumaan koo na oolchu isaa bichaatti hin gammadaa jira waan ta'eedhaaf ani qabeenya biraa otoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf bakka ani yeroo malee du'een oole. Maaliif umtuullee na namne yoon du'e sillee rakkoo qabu Yesuusiif haa galatu dhala qaba. Waan baay'ee argee dhabeera maallaqa argee dhabe mana argee dhabe waan baay'ee argeera ani. Ta'us mucaa koo kanarraa akka diinni yaadeef lubbuun koo dabarre jiraadheera. Kana isinitti haasa'uun hundee waaqayyoo keessan galateeffadhaa rabbii keessan galateeffadhaa isin jiraachise qofa malee mana amma miinan ijaaraa eessa gaattan hin cannaqamiina. Addis Ababaatti deebi'een jira gara mana kootti deebi'een jira Yesuusiif galannaa ta'u mana koo ijannaa mitiiree mana biyya lafaarraa qabna yaada amma jiraannutti amma keessa jiraannutti darabaa'edha sagalee waaqayyo darabaadha waan ta'eef darabaa inni nuu kenne keessa nan jira ol deebi'eera. Oromiyaa keessa hin jiru. Iddoon itti manni ijaaramaa jiru immoo Oromiyaa keessa. Mucattiidhaaf iddoon itti manni ijaaramaa jiru Oromiyaa keessa malee Addis Ababaa kana kee miti. Siniin jedhaa warreen qodaa dandeessee nuu bittaa hin ajajanna jettaan siniif hin bitaa. Waaqayyoof haa galatu Yesuus heddii gara koo ta'ee eddan fayyee siniif hin bitaa shakin hin jedhiinaa na jajjabeessaa innaan ani kufe. Innaan ani boo'u innaan abdii kutadhe qofa otoo hin taane innaan ani isinitti kolfullee na jajjabeessaa dhugaa waaqa isinii jaalladha firoota koo waan haaraa qabadhee isinii dhufa yoo Yesuus jedhee iddoon ani jiru xinnoo ishee isinitti mul'ata jedhee yaada mana duraa keessaa hin jiru qulqulleessee babbareechee maal jedhee mana geeddaradheera waan ta'eef guyyaa sadiif wanta hin badee fi waa'ee mana kanaaf isinirraa badee isinitti agarsiisa bakka hin jiru jechuudha. Har'a osoo hin taane biyaansi torbee kana asitti. Kanaaf akkan isiniin jedhaa jaarsa kana immoo narraa dhawwa harma jedhee boo'a. Waaqayyo si faana haa ta'u lafa jirtanitti waan ajajattuu yaaddan sana ittuma fufa ajajadhaa isiniin ajajamaa isiniin jedha. Isiniin bita. Isiniin ergama. Subscribe godhaa. Subscribe dhiisaa. Viidiyoo koo naa banaa laalaati. Naa banaa yoo sagaleen koo yookiin hojiin koo sin dabbare banaa dhiisaa biraa deemaa. Kan nama hundaa namatti tolu biddeen iyyuu quufanii ganna malli dhugaa dubbachuudha waan baay'een beekaa. Naa banaatu maa laayiti naa tuqaa deemaa biraan isiniin jedhaa wanta isinitti natti dhufee waan haaraa qaqqabadheen dhufaa isinillee qodaa naa ajajadhaa isiniin ajajamaa warreen waan tokko bituuf karoora qabdan lafallee bituuf karoora qabdan isiniin jedhaa I love you nagaan tura.